Irreechi wiirtuu tokkummaaf obbolummaa calaqqee waloomaa keenya ta'e kana kunuunfannee dhaloota dhufuuf dabarsuu qabna jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee hooggansii fi hojjettoonni seektaroota mootummaa magaalaa Adaamaa ayyaana irreechaa bara 2017 sababeeffachuun qophiilee garagaraan kabajan. Sagantaa ayyaana irreechaa bara 2017 gamoo waajjira bulchiinsa magaalichaa keessatti kabajame kanarratti kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa hooggansi magaalichaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee fi dhaabbanni leenjii modeelingii kiroon hirmaataniiru. Sagantaa ayyaana irreechaa bara 2017 ilaalchisuun ergaa baga geessanii kan dabarsan kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee akka jedhanitti irreechi wiirtuu tokkummaaf obbolummaa calaqqee heddumina jaalallitti barsiifamu kan walloleetti araaramu addunyaaf fakkeenya ta'e kana kunuunfannee dhalootatti dabarsuu qabna jedhan. Kana malees jedhan obbo Haayiluun ayyaanni irreechaa yeroo kabajnu dhimmoota galmoota gurguddoo sadan ummaticha diinagdeen cimsuu, saayinsiif teekinooloojiin gahomsuu, ummatichaaf sirna cimaa ijaaruun murteessaa ta'uu ibsuun irreecha bara baraan kabajamu ummata Oromoo bira darbee sabaaf sablammoota biyyattii hunda biratti hawwii fi kabaja olaanaadhaan kabajamu kanaan baga nagaan geessan jedhan. Qabsoo qeerroof qarreen hayyuuf manguddoon hoggansiif beektonni sarkaadhaan qindaanii gaggeessanii qabsoon ummata Oromoo iddootti deebi'e har'a kunoo irreecha keenya haala miidhagaa ta'e kanaan kabajachaa jirra. Baga gammaddan isin jechuun barbaada. Murteewwan jajjaboon sabboonummaan dimokiraasummaa ittiin mirkanaa'u dhimmoota gurguddoo sadii. Dhimmi tokko fi ijoon ummata Oromoof Oromiyaa diinagdeedhaan humneessudha. Galmi mala badhaadhinaa inni lammaffaan barnootaaf teekinooloojiin qaruudha naannoo keenya. Inni sadaffaaf lamaanifuu murteessaa ta'e ummata keenyaaf sirna cimaa ijaaruudha. Itti gaafatamaan waajjira Komishinii Turizimii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa obbo Tasfaayee Gosaayee EBS'if yaada kennaniin akka jedhanitti ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi Arsadeetti kabajamu sababeeffachuun qopheessummaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa, waajjira mana qopheessaa, waajjira aadaaf turizimii, Komishinii Turizimii magaalaa Adaamaa waliin ta'uun qophiilee garagaraan kabajuun ummata biyyattiif ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Ayyaanni irreechaa bu'aawwan hedduu qaba. Bu'aawwan inni qabu keessaa tokko walitti dhufeenya hawaasummaa ni cimsa. Gama diinagdeetiin diinagdee ummata Oromoo akka inni guddatu ni godha. Sababni isaa walitti hidhamiinsi carraan gabaan inni uumu uffata aadaa namoota dhaanirraa jalqabee sirna geejjibaa keessa warroota jiranirraa jalqabee nyaataaf dhugaatiirraa jalqabee faayawwan adda addaarraa jalqabee dhiibban inni diinagdee keessatti qabu baay'ee olaanaa jechuudha. Inni gama biraatiin walitti dhufeenya ummata kanaa bal'inaan kan inni cimsudha. Sababni isaas irreechi nagaa, irreechi tokkummaadha, irreechi jaalala. Namni hora bu'uudhaan duratti jalqaba dhiifama gochuu qaba. Jalqaba ofiif dhiifama ofii gochuu qaba. Ittaanee uumaa isaa wajjin dhiifama gochuu qaba. Ittaanee nama ittiin wal dhabe yoo jiraate sanaan dhiifama godha. Dhiifamni jira taanaan immoo walitti dhufeenyi ni cima. Kanaaf gama hawaasummaatiinis gama diinagdeetiinis walitti dhufeenya nageenya waarisuu keessattis ayyaanni irreechaa bu'aa guddaadha kan inni qabu jechuudha. Dhumarrattis leenjii modeelingii kirooyin agarsiisa uffata aadaa fi ammayyaa godinaalee Oromiyaa hunda mul'isuun sagantichi xumurameera. Fashion modeling crown eda taate adda kan nuti barsiisaa jiranii manni Oromoo tokkummaadhaan hojjeme tokkummaadhaan eegamteeme addunyaadhaaf Afrikaadhaaf kan ta'u kan naafu kan darbu ta'uu isaati kan nuti barsiisaa jiranii hamree nu kennaafi.